Life Principle yookiin qajeelfamoota jireenyaa. Egaa guyyaa har'aa kan wal ilaallu jireenya keenya akkamitti qajeelchuu akka qabnu yookaan akkamitti geggeessuu akka qabnudha. Egaa isa kanas qajeelfamoota jireenyaa yookaan Life Principle kan ta'an keessaa 12 kana wajjin ilaalludha har'aa fi isaan keessaa tokko Self Acceptance. Egaa eenyummaa kee fudhachuu, eenyummaa kee, maatii kee, bifa kee, amantaa kee hunda jaalattee fudhachuun barbaachisaadha. Maaliif ofiin fudhattu yoo ta'e, yeroo hunda ofitti qaanofta yoo ta'e, bifa keetitti ni qaanofta yoo ta'e, maatii keetitti ni qaanofta yoo ta'e, namoota naannoo kee jiranitti ni qaanofta yoo ta'e, yeroo kamiyyuu gammachuun argattu, yeroo kamiyyuu ofitti amanamummaan argattu. Kanaaf eenyummaa kee fudhachuu qabda. Self acceptance dirqama si barbaachisa. Mee yaadi yeroo tokko iddoo akkamii ofiif laatta yookaan nama biraa ta'uuf yaaddu? Fakkeenyaaf namni tokko bifa isaa hin jaallatu, qumatii isaa hin jaallatu, maatii isaa hin jaallatu, beeksisa isaatti yookaan maatii isaatti ni qaana. Egaa namni kun jireenya jiraachuu hin danda'u. Maaliif? Eenyummaa isaa hin fudhanne waan ta'eef. Egaa inni lammaffaan qajeelfamoota jireenyaa keessaa living life for purpose. Kaayyoodhaaf jiraachuudha. Kaayyoodhaaf jiraachuu. Tokkoon keenya maatii dureessa irraa akkasuma maatii hiyyeessa irraa, maatii gurraacha irraa yookaan maatii adii irraa uumamuu dandeenya. Haa ta'u malee argamuun keenya yookaan uumamuun keenya galma tokko akka raawwannuuf, iddoo tokko akka geenyuuf malee akkanumaan gara dachee kanaatti kan dhufne miti jechuudha. Egaa inni sadaffaan immoo qajeelfamoota jireenyaa keessaa avoiding competition jechuudha. Namoota wajjin dorgommii dhaabuudha bakka. Egaa wanti ta'uu qabu ofii keenya wajjin dorgomuudha. Ofii keenya wajjin fakkeenyaaf namoonni kaappaasitii qabnu, fakkeenyaaf kitaaba meeqan dubbisee ofii kee jijjiiruu irratti maalan hojjedhee, biizinesii hojjechuu irratti maalan hojjechuu danda'a ture. Namoonni biraa fakkeenyaaf namoonni biraa baay'ee si caalaa barumsaan baay'ee waan cimaa ta'eef ati waan dadhabaa taateef isa wajjin dorgomaa jiraatta yoo ta'e, yeroo hundaa akka of jibbitetti, yeroo hundaa akka lafa laaltetti jiraatta. Egaa dandeettii kee barbaaddee atis immoo isa dandeessu raawwachuu. Namoonni biraa wajjin wal dorgomuun yeroo hundumaayyuu akka yeroo hunda lafa laaltu si taasisa. Kanaaf avoiding competition yookaan dorgommii namoota wajjin dhaabuu qabda jechuudha. Inni itti aanu afuraffaa irratti positive thinking. Egaa inni kunis baay'ee barbaachisaadha. Kallattii sirrii ta'een yaaduu yookaan positive thinking inni jennu kun fakkeenyaaf goddanyaan keenya yookaan goddanyaan teenya ishee shabaraa ta'uu danda'a. Gaafa bilbiluuf bilbila hin kaastu. Gaafa bilbiltuuf bilbila hin kaasu. Egaa ittiin tolle ta'uu danda'a. Hojiirra jiraachuu danda'a. Sababa adda addaa kallattii sirriidhaan yoo yaadne keessi keenya tasgabbaa'ee yeroo biraa walii dabaluu dandeenya. Yoo garuu maaliif bilbila hin kaasu? Natti jijjiiramuu hedaa? Nama biraa jalqabee maalidha jennee sababoota adda addaa kaasne yeroo hundaayyuu akka jeeqamnetti, akka sodaannetti jiraannaa jechuudha. Egaa inni kun immoo yeroo hundaayyuu nama biraa osoo hin ta'in kan inni miidhu nama waan ta'eef isa kana balleessuudha jechuudha. Namoonni waan fedhan gochuu danda'u, badaa yookaan gaarii yoo raawwatan, ati garuu kallattii sirriidhaan yaaduun sirra barbaachisa. Maaliif? Eenyu fayyaduuf osoo hin ta'in ofii kee qofa fayyaduuf suma fayyada waan ta'eef. Egaa inni shanaffaa irratti kan laallu being willing to learn. Barachuudhaaf qophaa'aa ta'uudha. Yeroo hundaa barachuudhaaf qophaa'aa ta'u. Egaa kanarratti dubbisuun, gaafachuun, yeroo hunda barachuun yeroo hundumaayyuu gara fuulduraatti isteeppii tokkoon gara fuulduraatti akka deddeebinu. Fakkeenyaaf wanta hin beekne namoota beekan gaafachuu, wanta baruu barbaaddu yookaan kallattii itti guddachuu barbaaddu sana irratti immoo dubbisuu, viidiyoo dhageeffachuu, kallattii sana namoota ogummaa sanis jabeessuu danda'an hunduma isaanii. Egaa namoonni baay'een osoo kutaa 4 osoo barumsa askuulii osoo digiriin qabaatin garuu hedduu kan beekan ni jiru. Maaliif? Beekuudhaaf waan hawwaniif waan beekuu barbaadan sana bira gahanidha jechuudha. Kanaaf inni shanaffaa irratti argamu barachuudhaaf qophaa'aa ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dhaloota dargaggeessaaf, dhaloota umrii kanarra jiraniif barachuudhaaf qophaa'aa ta'uun, yeroo hundaaf qopheessuun, gaafachuun, akka achi of baasanii ol laalanii namoota xixiqqaa irraa waa gaafatanii baruu irraa of fageessuu dhiisuurra namoota hundumaayyuu irraa barachuudhaaf of qopheessuun. Inni ja'affaa irratti working with wisdom. Ogummaadhaan deddeebi'uudha kun. Egaa inni kun akkamitti namoota waliin akkamitti akka jiraachuu dandeenyu,
akkamitti nagaan akka buusuu dandeenyu nu barsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf diinota keessan ajjeesaa kan jedhamutu jira. Diina kee ajjeesi kan jedhamutu jira. Kana jechuun fakkeenyaaf hiriyaan kee yeroo hundaayyuu amala badaa qaba. Akkasuma immoo amala gaarii qaba. Egaa kana gaafa gootu diinummaa isaa gaafa ajjeessu amala gaarii isaa gaafa jajjuuf amala gaarummaa isaa waan inni gaarii raawwatu sana gaafa jajjuuf waan inni badaa hojjetu sana gaafa dhiistu isa gaafa dagattu egaa namtichaan kun gaarummaa sana itti fufa waan ati jaallattuuf sana itti fufa itti deddeebi'a. Egaa diinummaa isaa sana ajjeestee gaarummaa isaa saniin waliin jiraachuu dandeessaa jechuudha. Egaa fakkeenya asirratti dhumtittiin lammii Ameerikaa takka diina mucaa koo ajjeesee jette. Egaa innis seenichi isaa akkana ture. Daa'ima tokko qabdi ture. Daa'ima ishii kana mucaan ollaa ishii yeroo hunda deddeebi'ee wajjin jiraatu jalaa ajjeesa. Gaafa jalaa ajjeesu egaa ishiinis diina mucaa ishii ajjeesa waan barbaadduuf yeroo hundumaayyuu mucaa kana mana seeratti akka hidhamu hin barbaanne. Mana seeratti mucaa kun waaqayyotti kenne guyyaa isaatiin kan du'e waan ta'eef akka inni hin dhabne goote jechuudha. Mucaan ollaa ishee daa'ima ishee ajjeesee kana dhiifama goote. Sana booda ofitti dhiyeessite waliin jiraachuu eegalte. Akka daa'ima ishiitti jaallatti uffata ni kennitiif nyaata ni kennitiif daa'ima ishii sani oditti jaalattiif. Gaafa kanaa mucaan daa'ima ishee ajjeese maaliif akkana gootaa jedhee ishii gaafate. Egaa kan kana godhe si osoo hin ta'in eenyummaa kee badaa isa sirra jirudha malee badii kana balleesse si mitiitiin jette. Gaafa kana mucaan hin boo'e of ajjeesuuf barbaade akka of hin ajjeesin. Ani mucaa koo dhabeera hin argadhu ati mucaa kooti jetteen. Egaa gaafa kana gootu diina mucaa koo ajjeeseera jettee jechuudha. Egaa amala badaa namoota amala badaa ta'an yookaan namoota irraa diina kan ta'an aaruu danda'an ariitii qabaachuu danda'an isa kana hunda ajjeesuun diina keenya ajjeesuu akka ta'e irraa baranna. Inni 7ffaa irratti argannu being intelligent abshaala ta'uudha. Ofii keenyaa abshaala ta'uu fi fedhii keenya beeku. Abshaala ta'uun fedhii keenya beeku. Namoota waliin akkamitti jiraachuu akka beeknu aarii dhiisuu nageenya buusuu. Namoonni baay'een dogongora xiqqoodhaaf umrii guutuu mana hidhaatti dabarsu. Egaa fakkeenyaaf kana godhi hin godhu akkamitti gochuu dide jedhee namni nama dhahee ajjeesee umrii isa guutuu mana hidhaatti dabarsu jira. Kana jechuun abshaala ta'uu dhabuu isaati yookaan fedhii keenya to'achuu dadhabuu isaatiin. Egaa intelligent karaa ta'een yaaduu dhabuu isaatiin dogongora xiqqoodhaan waan guddaa umrii isa guutuu bu'aa ittiin jiraatu umrii isa guutuu itti gaabbu kan raawwatu namoota baay'ee jira. Kanaaf abshaala ta'uun yookaan intelligent gaafa taatu bira darbuudhaan jireenya kee akkamitti gara fuulduraatti jireenya gaarii ta'e. Egaa addunyaa kanarra dhufanii namoonni osoo hin jiraatiin umrii isaanii 70 umrii isaanii 80 fixan ni jiru. Egaa jiraachuu barbaadde abshaala ta'uu si barbaachisa jechuudha. Kallattii ittiin hawaasummaa keessatti maatii keessatti kallattuma kamiin iyyuu yeroo jiraattu abshaala ta'uun abshaalummaadhaan yaaduun barbaachisaadha. Taking no offense easily kan jedhu inni 8ffaa irratti waanuma xiqqoodhaaf namatti mufachuu dhiisu. Egaa namoonni tokko waanuma xiqqishuudhaaf hin mufatan tarkaanfiitti ariifatu jechuudha. Inni kunis keessi kee tasgabbaa'ee akka jiraatu ofii keessatti amantee akka jiraatu kan si gargaaru ta'uu isaati. Inni 9ffaa irratti living life with gratitude. Egaa inni kun jireenya galataa jiraachuu jechuudha. Fakkeenyaaf waanuma ta'e kamiifiyyuu jireenya keessa jirtu kamiifiyyuu uuma kee yookaan isa itti amantu waaqa kee galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo gadi baatu namoonni miila hin qabne kan kiraanchiidhaan deeman ni jiran. Namoonni kiraanchii dhaban immoo lafarra foqoqan ni jiran. Ati garuu fakkeenyaaf namoonni konkolaataadhaan deeman gaafa argitu waaqa kee irratti dubbachuu osoo hin ta'in namoota miila duwwaadhaan deeman isaan sana ilaaltee fayyaa sii kenneef waaqa galateeffachuu oolmaa isaa kaleessa inni xiqqoo sii ooleef galateeffachuun jireenya kee fuulduraa jireenya kee boruu akka bareeduuf si gargaara jechuudha. Kanaaf jireenya galataa jiraachuun jireenya kee miidhagsaa deema. Jireenya kee irratti abdii horaa deema waan ta'eef jireenya galataan jiraachuu jechuudha. Inni kan biraa going for the best waan guddaa barbaadudha jechuudha.
Fakkeenyaaf yeroo kadhannaa gootan, fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo kadhannaa gootan, yaa Waaqayyo ishuma xiqqoo tan, yaa Waaqayyo manuman keessa jiraadha, yaa Waaqayyo gaaruma fardaa, waan guddaa osoo hin ta'in waan xiqqishuu. Fakkeenyaaf abboolliin qabeenyaa alkoolii dhugan waan badaatiin hojjetan maallaqa guddaa qaban. Egaa maallaqni guddaan eenyuuf ati waan gaarii osoo yaaddu xiqqaa kan kadhattu. Egaa inni guddaan si'iif mala waan ta'eef isa guddaa kadhachuun, isa guddaa hawwuun si barbaachisa jechuudha. Eenyuuf dhiisteeti isa xiqqishuu kadhatte? Eenyuuf? Kanaaf going for the best inni jedhamu kun baay'ee barbaachisaadha. Xiqqoo kadhachuu osoo hin ta'in guddaa hawwuu, dream big bakka guddisanii hawwuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif environmentiin kee, uumaan kee isa guddaa ta'e yaadatan galmaa si gahaa waan ta'eef guddaa yaadu. Egaa inni itti aanu 11ffaa irratti understanding timing, yeroo hubachuudha bakka. Fakkeenyaaf yeroo hubachuudha. Yeroo hin hubatiin yoo dubatti hafte sirriin ta'u, yoo fuulduras tarte sirriin ta'u. Akka yeroo hubachuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokko daa'ima tokko fudhannee haa ilaallu. Daa'ima tokkoof osoo muuzii tokko yookaan loomii ta'u waan wayii kennaa wayii gaafa kennituuf quncistee bareechitee kennuudhaaf gaafa taatu naa kennii siin jette, qo'ii siifan kennaa jettaan, naa kenni jette, qo'ii siifan kenna jettaan, naa kenni jette, amma yoo kennuuf inni boossi jechuudha. Kana jechuun wanti sun akka ishii miidhu waan hin beekneef waan badaa gaafa fidi siin jette hin kennu jettee daa'imni inni boossi. Maaliif? Akka ishii barbaachisu hin beektu. Yeroo sirrii eeggattee itti fayyadamuu akka barbaaddu itti fayyadamuu hin beektu waan ta'eef. Kanaaf nutis waaqni keenya waan sa'aatii sirrii eegee waan hunda waan nu raawwatuuf sa'aatii sirrii eeguun, egaa waan gochuudha qabnu gochaa sa'aatii sirrii eeguun kan nurraa eeggamu ta'uudha jechuudha. Inni 12ffaa irratti accept what you can't change. Accept what you can't change. Waan jijjiiruu hin dandeenye kamiyyuu fudhachuu. Fakkeenyaaf namni wayii si alaa du'ee gadda keessa jiraachuu dandeecha, dogongoraan qabeenya kee dhabuu dandeessa. Kanaaf isa kana duubatti deebistee argachuu kan hin dandeenye addisii jalqabe, bifa haaraan jalqabe. Isa kanaaf fiigi malee wanta jijjiiruu hin dandeenye kanaaf yeroo hunda teessee kan bossoo ta'e, yeroo hunda teessee waa'ee isaa kana yaaddoo ta'e jireenya kee isa dhufu balleessa waan ta'eef si hin fayyadu. Kanaaf accept what you can't change. Kanaaf kunniin life principle kan jedhaman jireenya keenya kallattii ittiin geggeessuu dandeenyu keessaa isaan muraasa waan ta'eef jireenya keenya har'aa booda haala kanaan geggeessuu. Isaanis gaafa irra deebinu self acceptance, living life for purpose, avoiding competition, positive thinking, being intelligent, working with wisdom kan jedhaman kanneen wajjin jiraachuun jireenya keenya haala mijoodhaan gara fuulduraatti akka deemnu yeroo hundumaa jireenya sirrii akka jiraannu nu gargaara. Yeroo gaarii subscribe gochuun dagatinaa. Life